Getuu kabajamtoota hordoftoota channel keenya kun hospitaala keessan jechuun danda'a. Hospitaalatti mana keessan teessanii yaalamtan social media yookiin miidiyaa hawaasummaa yeroo baay'ee waan gaarii fayyadamuu baay'ee barbaachisaadha. Baay'een keessan akkasiin dhugaadha baay'een isin jaalladha. Isinis baay'een jaallattu ulfaadha. Sagaleen jiru chaartu baay'een keessan sagaleen dhaga'ama dheeyyaadha. Hello sagalee. Okay dhaga'ama. Thank you. Kanaafi yerootti odeeffannoo fayyaa simbiraan godhaaf wanti boodatti deebisuun jiru isin jechuun barbaada. Ammallee ulfaadhaa namoota hiriyoota keessan itti waamaa share godha. Baay'een keessan share akka gochaa jirtan argaa jiru ulfaadhaa baay'een isin jaalladha. Egaa haa jalqabnu moo kuma tokko gallu. Jalqaba irratti wanta jechuu barbaadu dhimma ogummaa laalchisiiti. Ogummaa caalaa kan nama uume Rabbidha. Abbaan ogummaa hundumaa caalu Rabbi jechuudha. Kanatti namana. Ogummaa immoo ogummaa barneen immoo ittiin boonuuf yookiin immoo ittiin kooruudhaaf osoo hin taane hawaasa keenya akka ittiin tajaajiluudhaaf kaayyoon qonni guddaan ogummaa fayyaa hospitaala keessaa baasu kan jedhu yookiin immoo community empowerment kan jedhu irratti baay'inaan kan xiyyeeffadhu. Baay'een keessan akka beektanii gama page dha odeeffannoo garaagaraa isiniif kennaa ture. Page qofa osoo hin taane YouTube dhaan namoonni baay'een hordofaa jirtu. Tarii namoonni YouTube kan beekne yoo jiraattan barumsa baay'ee dabarsaa jirra. Dr. Nafyad Getuu akkuma page irra jiru kanatti search yoo gootan afaan keessaniin fayyaa keessan argachuu dandeessu. Baay'inaan YouTube irratti kan fe'amee jiru afaan Ingiliffaan garuu afaan Oromoodhaan viidiyoon garaagaraa gadhiiseen jira jechuudha. Akkasumas immoo kitaaba argaa jirtan kana kitaaba fayyaa jedhu kanas maxxansee namoonni social media fayyadamuu dandeenya. Abbeen keessan armeen keessan illee kitaaba kan akka isaan afaan isaaniitiin dubbisan biraan ga'een jira jechuudha. Kanaaf ogummaan ittiin boonuuf osoo hin taane akka ittiin uummata keenya tajaajiluuf nuuf kenname isin jechuun barbaada. Waan nama gorsuu hin qabu ogummaan Rabbiin namaa kenna. Kanaaf anillee odeeffannoo fayyaa simbiraan godhaaf yoomillee taanaan gara boodatti akka hin deebine gamanumaan isiniif dhabuun barbaada. Baay'ee isin jaalladha. Kan ittaanu kan ilaallu egaa jalqabnu sagantaa keenya. Sagantaa keenya guyyaa irraatiin kan ilaallu fayyaadha. Yeroo hundumaa wanti beekuu qabnu tokko jiraate kitaaba koo keessaa jecha tokko waan isin dubbisa. Kitaaba koo keessaatii gara xumuraarratti yookiin immoo gara dhumaa kanatti kan maxxanfamee jiru waan tokko isin dubbisa akkasidha. Akkuma qaroominni namaa fi haalli jireenya namaa fooyya'aa deemu wantoonni garaagaraa fayyaa namaa miidhanis guyyaa guyyaatti dabalaa dhufaa jiru. Uumaan keenya qaama keenya fayyaatti bareechee erga nu uume of eeggannoo fayyaa qaama keenyaaf gochuun dirqama jiraachuu keenyaati. Fayyaa yoo qabaatan malee bahanii galuu hin danda'amu. Fayyaa yoo qabaatan malee hojjetanii duroomuu hin danda'amu. Kanaaf wantoota dursa kennamuu qabuuf dursa kennuu baay'ee barbaachisaadha. Fayyaan keenya konkolaachisaa keenya yoo ta'u qabeenyiif duroominni ammoo imaltoota konkolaataan fayyaan keessa taa'ee konkolaachisu keessa jiranidha. Kana jechuun fayyaan keenya konkolaachisaa keenya jechuudha. Konkolaachisaa jireenya keenya jechuudha. Addunyaa kana irratti akkasumas naannoo keessa jiraannutti taateewwan garaagaraa argaa oolla. Namoonni baay'een gamoo gurguddaa akkasumas addunyaa irratti qabeenyaan badhaadhanii kan beekamanii akka tasaa dhibee garaagaraan yeroo addunyaa kanarraa boqotan argaa jirra. Yeroo baay'ee namoonni baay'een dhibee ofirraan ittisuun alatti erga baay'ee dhukkubsatanii booda mana yaalaa dhufuu filatu. Utuu itti sarratti xiyyeeffannee du'a namoota baay'ee baraaruu ni dandeenya. Fayyaa bareedina fayyaa keenyaati. Fayyaan faaya qarshiif meetiin bitamuu hin dandeenyedha. Egaa fayyaa gabaabumatti akkasii ibsuu dandeenya. Kan itti aanu waa'ee fayyaa onnee keenya irratti haasofna isin jedhe. Baay'een keessan namoonni baay'een onneen dhukkubaa gaaffii garaagaraa gaaffii kanaa wal qabatan baay'een isaanii namoonni baay'een gaafachaa turan jechuudha. Mee onnee keenyaa fi wantoota onnee keenya miidhuu danda'an maal fa'adha? Maaltu onnee keenya miidha? Maaltu immoo onnee keenya miidhuu danda'a? Of eeggannoo akkamii gochuu qabna? Hubadhaa jalqaba irratti onneen keenya maali jennee adda baasuu qabna. Onneen keenya maali jechuudhaa fi akkuma beektanii namoonni baay'een onneen keenya gama bitaa kanaan kan argamtu. Faayidaan onnee keenyas immoo dhiiga
kutaawwan onnee keenyarraa maddan gara qaama keenya garaagaraatti facaasuu keessatti gahee guddaa qabaatti jechuudha. Kanaaf dhiiga raabsuu keessatti dhiiga qulqulluu hin taane kanneen qaama keenyarraa ol fuutee dhiiga qulqulluu ta'an gara sombaa geessuun facaasuudha jechuudha faayidaan onnee keenya. Kanaaf hubadhaa sammuun keenya hojjechuuf dhiiga barbaada. Dhiiga keessa nyaati nuti nyaannu erga marrummaan qallaa keessaa xuxamee booda dhiigatti dabalama. Hubadhaa fakkeenyaaf nyaata nan nyaadha nyaata yeroo nyaadhu garaacha keessa deemee marrummaan qallaa keessaa xuxamee dhiiga keessa gala. Dhiiga keessa gara onnee gara tiruu dhaqaa tiruu keessaa gara onnee dhaqaa jechuudha. Onneen keenya nyaati nuti nyaannu sammuu keenya bira ga'uudhaaf kalee keenya bira ga'uudhaaf ija keenya bira ga'uudhaaf garaacha keenya bira ga'uudhaaf qaama keenya hundumaa bira ga'uudhaaf maal barbaachisaa? Dhiiga barbaachisaa jechuudha. Kanaaf onneen keenya dadhabdee jennaan onneen keenya miidhamdee jennaan qaamni keenya guutummaan hin miidhamaa jechuudha asirratti wanti wal hubachiisuu dandeenyu tokko. Kanaaf akkuma isinitti walaaf yaade gara bitaatti kan argamtu yoo taatu dhiiga raabsuu keessatti gahee olaanaa akka isheen qabdu baay'een keessan beektu. Akkasumas immoo dhiigawwan qulqullaa'an taane kanneen akka oksijinii barbaachisan illee gara somba keenyaatti geejjibuudhaan bu'aa guddaan nuuf oolta jechuudha. Kanaaf gabaabadhumatti onnee keenya maaltu miidhuu danda'a kan jedhutti deebina. Yeroo baay'ee namoonni baay'een dhibeen garaachaa fakkeenyaaf amma lapheen yommuu namatti ulfaatu laphee yommuu nama gubu fakkeenyaaf naannoo gama bitaatti yommuu nama gubu qara laphee jala yommuu dhukkubu yookiin immoo yommuu gubu onnee konna dhukkuba jedhuuf namoonni baay'een kuni heertibarni jenna. Kuni mallattoo dhibee garaachaati. Kana jechuun garaachi keenya asiidii baay'inaan maddisiisuudhaan kan ka'e rakkoowwan dhufuu danda'anidha baay'inaan jechuudha. Kanaaf onneen keenya baay'ee qaamni saalaa dhiiraallee qaamni saalaa keenya illee akka inni seeraan hojjetuu fi dhiigni baay'ee barbaachisaa jechuudha. Maaliif qaamni saalaa dhiiraa tokko illee ka'uudhaaf dhiiga barbaada jechuudha. Fakkeenyaaf amma dhiigni gara onnee keenyarraa maddan qaamni saalaa keessa ujummoo dhiigaa jira. Ujummoo dhiigaa sana keessa ujummoon dhiigaa sun yommuu isaan dhiigaan guutamanitti qaamni saalaa dhiiraa tokko kan hojjetu. Kanaaf onneen keenya illee waan hundumaa wajjin wal qabatan jechuun barbaade qoosuun hin barbaachisu. Ulfaadhaa baay'een keessan dhufaa jirtu galatoomaa ammallee namoota kaaniif sheer nuuf godhaa biraan nuuf ka'aa itti waamaa bolloota keessan galatoomaa baay'een isin jaalladha. Kanaaf mee onnee keessan sirriitti eeggadha. Onnee keenya wantoonni nuti guyyaatti goonu salphaadha jennee ilaallu yeroo isaatti onnee keenya miidhaan argaa jira jechuudha. Mee wantoonni nuti guyyaatti goonu kan salphaadhumatti onnee keenya miidhaan kunniin maal fa'aadha kan jedhu waliin kan laallu ta'a. Tokkoffaa irratti dhiphina garmalee yookiin stressii naagala baay'een keessan namoonni baay'een biyya ormaa jirtu sababa garaagaraa haalli hojii sitti baay'achuudhaan kan ka'e hirriba dhabuurraan kan ka'e yeroo taanutti waa'ee fayyaa sammuudhaaf xiinsammuu keessumaatii kanneen biyya ambaa jiran kan jedhutti qabannee dhiyaanna kunillee fayyaa saayikooloojikaala wal qabate waan ta'eef. Kanaaf dhiphinni garmalee fakkeenya namni tokko yommuu dhiphatu stressiin hormooniin qaama isaa keessa jiru baay'inaan jeeqama jechuudha. Hormooniin qaama isaa keessa jiru kun immoo baay'inaan yommuu jeeqamutti maal ta'a onneen akka dadhabu godha jechuudha. Rakkina onnee garaagaraatiif saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf stressii yookiin immoo dhiphachuun immoo barbaachisaa akka hin taane yaa'u dhiphina hir'isuun ulfaataadha baay'een keessan beektu in ulfaata dhiphina balleessuun ulfaata garuu hir'isuun ni danda'ama. Wanti dhiphataniif suni bu'aa hin qabu yoo ta'e fakkeenyaaf dhiphinni koo yookiin immoo stressii ani yommuu dhiphadhu bu'aa naaf qaba yoo ta'e gaarii garuu callu badee fayyaa koo miidhuudhaaf kanan dhiphadhu yoo ta'e bu'aa tokko illee naaf hin qabu jechuudha. Kanaaf stressii irratti illee yeroo biraa liivii dhufeen isin barsiisa waadaa isiniif gala. Inni kan biraa ilkaan keenya sirriitti qulqulleeffachuu. Akkamitti ilkaan keenya dhibee kanaaf nu saaxiluu danda'a jennee yaaduu dandeenya. Akkuma beekamu jarmiiwwan garaagaraa baay'een isaanii baakteeriyaan garaagaraa afaan keenya keessatti argamu. Kanaaf baakteeriyaawwan garaagaraa kun sababa garaagaraadhaan kan ka'e tarii afaan keenya yommuu dhiigu yookiin immoo sababa garaagaraadhaan dhiiga keessatti makamuudhaan dhiibbaa garaagaraa nurraan ga'uu danda'u jechuudha. Kanaaf kun immoo baakteeriyaawwan ilkaan keenya jalatti argaman fakkeenyaaf yommuu ilkaan buqqifatanis ta'uu danda'a kallattii garaagaraan ta'uu danda'a yommuu ilkaan nu dhukkubus ta'uu danda'a. Akkuma beekamu
ilkaan keenya sirriitti qulqulleeffannu yoo ta'e infekshinii ilkaanii yookiin immoo diddee ilkaanii jalaaf saaxilamuu dandeenya. Baakteeriyaawwan kunniin immoo dhiigatti dabalamuudhaan infekshinii keessoo onnee keenyaa yookiin immoo kan fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf qulqullina ilkaan keenyaa eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina ilkaan keenyaa eeggachuun fayyaa ilkaan keenyaaf gaariidha. Ilkaan keenya immoo miidhamee jennaan maal nu godha jechuudha. Ilkaan keenya baay'ee miidhamee jennaan rakkoo fayyaa onnee keenyaaf nu saaxila jechuudha. Kanaaf qulqullina ilkaan keenyaaf eeggachuunis baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa sochii qaamaa gochuu dhiisuu. Egaa hundumti keenya asirratti rakkoo qabna. Sochii qaamaa yeroo jennu namoonni baay'een akkamitti yaadu mana jiimii galanii fakkeenyaaf mana ispoortii yookiin tookaandoo jedhuu danda'u yookiin immoo aeroobiksii garaagaraa ta'uu danda'a mana jiimii deemanii hojjechuu miti. Fakkeenyaaf muuziqaa jallattan banattanii mana keessa caffara yookiin immoo mana keessatti shubbisuu mataan isaallee yookiin immoo kilaasikaal muuziksii garaagaraa banattanii qaama keessan sochoosuun gama biraatiin immoo yommuu deemtan saffisaan deemuun guyyaatti yoo xiqqaatee ermijaa 6,000 ol tarkaanfachuu qaba namni tokko fayyaa ta'uudhaaf. Kanaaf sussukanii deemuun illee ispoortiidha. Kanaaf yoo dandeessan pushaappii bu'uunis gaariidha. Deemuun baay'ee ariifidha yookiin immoo baay'ee gaariidha. Sussukuun gaariidha. Kanaaf kunillee akka furmaataatti. Kanaaf sochii qaamaa gochuu dhiisuun kuni ulfaatina garmalee nu saaxiluu danda'a. Yookiin immoo koolesterooliin hammi coomaa qaama keenya keessatti akka kuufamu godha namni tokko ulfaatina qaama garmalee yoo qabaatu jechuudha. Kanaaf sochii qaamaa kanallee gochuun baay'ee barbaachisaa akka ta'e. Kun immoo fakkeenyaaf amma namni tokko yommuu furdatu furdina garmaleef nu saaxila. Namni tokko gaafa furdatutti coomni suni ujummoo dhiigaa keessatti kuufamaa deema jechuudha. Ujummoo dhiigaa keessatti yommuu kuufamu hammi dhiiga gara onnee keenyaa ga'ullee ni dhiphata. Akkuma beekamu onneen keenya kutaa qaama keenya garaagaraatu akkuma dhiiga raabsitu ofiisheellee dhiiga barbaadu jechuudha. Kana koronee aartarii jedhaman jechuudha. Kanaaf onneen keenya yommuu dhiiga raabsitu dhiiga nagatti yoo ta'ellee miidhaa kanaaf saaxiluu danda'a. Wanta ta'eef of eeggannoo guddaa gochuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu dhaamsa koodha. Kanaaf sirriitti meeraa manuma keessa sochii garaagaraa gochuu utaaluun illee wadaroorra utaaluu yookiin immoo finyoorra utaaluu ta'uu danda'a. Fiiguus ta'uu danda'a. Kan biraa ulfaatinni qaama garmaleellee onnee keenya miidhuu danda'a waan ta'eef kanarra of eeggannoo guddaa gochuun akka barbaachisaa ta'e yeroo dheeraaf ishee kana sirriitti na hubadhaa. Yeroo dheeraadhaaf taa'aa fiilmii ilaalaa turu yookiin TV ilaalaa turu. Kun onnee keenya baay'ee dadhabsiisa. Onnee keenya qofa osoo hin taane sammuu keenya illee baay'ee dadhabsiisa jechuudha. Yookiin immoo yeroo dheeraadhaaf sooshaal miidiyaa irra turu jechuudha. Kuni hammi caradii sammuu keenya keessa galu yookiin immoo taa'aa turuun kuni tokkoffaa taa'aa turuun rakkoo dhiigni hitituudhaaf nu saaxiluu danda'a. Kan biraan immoo ifni baay'inaan gara sammuu keenyatti galu gara ija keenyatti galu kunillee onnee keenyaaf gaarii akka hin taane kan jedhu sin hubachiisuun barbaade kanallee irraa of eeggachuu akka qabdan. Kan biraa hirriba ga'aa ta'e rafuu hirriba ga'aa ta'e rafuu yeroo jennu hirriba garmalee rafuunis onnee keenya miidha. Hirriba xiqqaa rafuunis onnee keenya miidha. Asirratti hubadhaa. Hirriba ga'aa dooktar hirriba ga'aa rafaa nuun jedhettanii immoo sa'aatii 10 guutuu akka rafne. Hirribni ga'eessa tokko nama dardara tokkoof yookiin immoo nama umuriin isaa waggaa 15 ol ta'e tokkoof namni tokko sa'aatii 7 hanga 9 kan inni rafuu qabu. Sa'aatii 7 hanga 9 jechuudha. Kanaaf sa'aatii 7 gaditti yoo rafnes gaarii miti kun 6 gadifaatti fakkeenyaaf yeroo baay'ee namni sa'a 6 gadi rafan baay'ee isaanii jiru. Kunis gaarii miti. Sa'a 7 sa'aatii 9 ol rafuunis yeroo dheeraaf rafuunis dhibee sukkaaraa dhibee onneef nama saaxila jechuudha. Kanaaf hirriba ga'aa yookiin immoo hirriba noormaal ta'e madaalawaa ta'e rafuun baay'ee barbaachisaadha kan jedhu kunillee hirriba ga'aa rafuun onnee keenya dhabuun onnee keenya miidhuu danda'a. Araadaawwan garaagaraa kanneen akka tamboo aarsuu fi alkoolii dhuguu. Akkuma beekamu tamboo keessa keemikaalonni garaagaraa jiran ujummoo dhiigaa irratti dhiibbaa guddaa qabu. Akkasumas immoo onnee keenya irratti daayirektii miidhaa qabu jechuudha. Kanaaf alkoolii dhuguu dhiisuun gaariidha. Kan hir'isuu jechuudha. Nyaatawwan cooma iddoo of keessaa qaban soorachuu. Asirratti waan tokko argee hiriyyaa kiyya tokkotu nyaata
ajajachuuf deemnee yeroo baay'ee foon ajajannaan nyaata kan biraan foon malee nyaati biraa jira yeroo jira. Isii kun immoo tokkoffaa umurii keenya gabaabsa yeroo dheeraa foon nyaachuun kan biraa immoo yeroo dheeraadhaaf nyaachuun gaarii miti. Cooma baay'isuunis immoo akkuma isiniin jedhe ujummoo dhiigaa keessatti akka isaan baay'inaan kuufaman godha jechuudha. Coomni suni cholesterol leveling qaama keenya keessa yeroo baay'atutti ujummoo dhiigaa keessatti yommuu kuufamutti gaariin ta'u jechuudha. Kan biraa nyaata soogidda yookiin ashaboon itti baay'ate nyaachuu. Nyaata soogidda yookiin ashaboon itti baay'ate nyaachuun miidhaa akkamii qaba kan jedhu. Akkuma beekamu soogidda keessaa elementiin soodiyem jedhamu jira jechuudha. Elementiin soodiyem jedhamu kuni ujummoo dhiigaa irratti dhiibbaa qaba yookiin immoo kalee keenya irratti miidhaa fida. Kaleen keenya miidhameenaan onneen keenya miidhamti. Akkuma kanaan dura liivii galee sin barsaa ture kaleen keenya miidhameenaan onneen keenya illee miidhamti jechuudha. Gaawuraatiin immoo soogiddi baay'inaan kuni dhiibbaa dhiigaaf illee nama saaxila jechuudha. Kun immoo dhiibbaa garaagaraa namarraan ka'uu danda'a waan ta'eef of eeggachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan biraa dhiibbaa dhiigaa ol ka'aa yaala hin argatin turellee fi dhibeen sukkaaraa onnee keenya irratti miidhaa guddaa geessisa. Ilaa maal gootu yeroo yerootti gara fuulduraatti yoo maal gootu yeroo yerootti dhiibbaa dhiigaa keessanii ilaalamaa dhaqaatti salphaadha. Dhiibbaa dhiigaa keessanii yookiin kiliinika deemtanii sukkaara illee ilaalamuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qorannoowwan kunniin qorannoowwan salphaatti ilaalamuu danda'a waan ta'eef qoratamuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf dhiibbaan dhiigaa to'annaa hin to'atamne. Fakkeenyaaf namni dhiibbaa dhiigaa qabu tokko qoricha garaagaraa fudhatee to'annaa jala ooluu danda'a waan ta'eef qoricha kennamuuf kana sirriitti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Kan jedhu isiniif eeruu barbaada jechuudha. Kan biraa namni onneen qabame tokko mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu jira. Asirratti wanta adda baasiniif kan barbaadu heerti barne kan jedhamu jira. Kana jechuun singiggoo garaachi keenya yommuu asiidii garmalee dhangalaasutti yookiin wadaa'utti fakkeenyaaf qarrii laphee jira namatti ulfaachuu, nyaata xiqqoo nyaatanii quufuu, nyaata yommuu nyaatan boqonnaa dhabuu, naannoon laphee bitaa keenyaa nama dhukkubuu kan jedhu kun faallee kuni mallattoowwan garaa dhibee garaachaati. Garuu namni onnee qabu tokko onneen isaa yoo dadhabde mallattoo akkamii agarsiisa kan jedhu akkuma beekamu mallattoo garaagaraa agarsiisa. Hafuuratti kukkutuu, qaamni dhiita'uu ta'uu danda'a. Onneen garmalee dhaachuu yookiin immoo dhaannaa onnee fakkeenyaaf hin dhageenyu namni kamiyyuu hin dhaga'u. Garuu dhaannaan onnee nutti dhaga'ama yoo ta'e immoo onneen keenya garmalee dhaattu. Kunillee mallattoo isaati. Kan biraa immoo qaamni namaa illee fakkeenyaaf onneen namaa yommuu dadhabaa deemtu qaamni namaa dhiitaa deema jechuudha. Kanaaf kunillee mallattoo isaati. Hafuuratti kukkutuu, deemuu dadhabuu, holoo yookiin immoo holoo jechuun akka naannoo argeetti tabba jechuudha. Holoo deemuu dadhabuu yookiin immoo tabba deemuu dadhabuun illee yommuu deeman hafuurri nama kukkutuu, laphii nama waraanuu kun faallee mallattoo isaati jechuudha. Kun mallattoowwan dhibee onneeti jechuudha. Kanaaf onneen keenya yoo dhukkubsatte kan biraa immoo toonsilii asirratti wanta dhibee toonsilii. Dhibeen toonsilii gaaffii tokko gaaffii namni gaafate jiraatti fakkaata jalatti dhibeen toonsilii onneedhaaf nama saaxila jedhama. Akkamitti nama saaxila kan jedhu tokko na gaafatanii namoonni baay'een jechuudha. Asirratti wanta sallaachuu barbaadu toonsiliin akkuma beekamu namoonni baay'een huuba qoonqoo ishee gidduudhaan rarraatu miti. Hubadhaa asirratti. Toonsilii jechuun namoonni ishee hinxilla yookiin immoo huuba qoonqoo ishee gidduudhaan rarraatu sana jedhanii kan fudhatan baay'een isaanii jiru. Isa miti. Toonsiliin lamadha. As gama bitaa fi gama mirgaatti argama jechuudha. Dogoggoraanis namoonni baay'een maal godhu hawaasa keenya keessatti yeroo isaatti ishee muran jira. Kana muruun bu'aa tokko hin qabu jechuudha. Huuba qoonqoo ishee sana muruun bu'aa tokko illee hin qabu jechuudha. Kanaaf toonsil kan jennu gama bitaa mirgaatti kan argamu jechuudha. Kanaaf akkuma isin jedhee baakteeriyaan garaagaraa infekshinii garaagaraa kana fidu. Baakteeriyaawwan kunniin immoo dhiiga keessa galuudhaan gara onnee keenyaa deemuudhaan miidhaa garaagaraa geessisuu danda'u jechuudha. Kanaaf toonsilii yoo isin qabee baay'ee dhiitee tokkoffaa wantoota isaaf isin qabsiisan irraa of eeggannaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaa immoo qorannoo gochuudhaan qoricha fudhachuun qorichi kennamu jira jechuudha. Kanaaf qoricha bifa limmeedhaanis ta'ee bifa qorichaan kan kennamu sana fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Isin jechuun barbaada. Kan dhaggeeffachaa jirtan hospitaala keessanii kuni hospitaala isin baay'ee jaallattan peejiin kun kan keessanii
odeeffannoo fayyaa baay'een keessan biyyoota garaagaraa irraallee hedduminaan akka nu hordofaa jirtan yeroo qabna. Yeroo darbe peejii kiyya ilaalan ture parsantiin 70 dhiirota parsantiin 30 immoo shamarrantu nu hordofa. Egaa reeshoo kana gara ikwaalitiitti fidaa garuu baay'inaan kan liiviidhu ilaalu shamarranidha kan baay'inaan argaa jirru. Biyyoota alaas keessaa biyyoota garaagaraa addunyaa guutummaarra kan nu hordofaa jirtanii biyyoo tokko qofa miti. Egaa biyyuma rakkinaan guutamti kana keessatti biyyuma haalli intarneetillee mijaa'aan taane kana keessatti simbiraan odeeffannoo fayyaa simbiraan ga'aa jirra. Ammallee odeeffannoo fayyaa gara fuulduraatti illee simbiraan qaqqabsiifna. YouTube channelii qaba. YouTube channelii ko baay'een keessan beektu akkuma maqaa peejii irratti argitan kanaan Dr. Nafyad Getuu jedhaati YouTube keessan galaati search godha. Waan barbaadan fayyaa kalee, fayyaa walqunnamtii saalaa, fayyaa dubartoota ulfaa, fayyaa daa'immanii, garaacha, onnee, tiruu waan hundumaa achirratti gadhiifamee jira jechuudha. Ilaalaa achumaan immoo namoota jaallattaniif illee share godhaan jecha Isaa subscribe illee godhaas ni jenna. Kitaaba kana warra argattanitti Dubaayitti argina, Saudi Arabiyaa, Riyaad, Jiddaatti argameera. Warra argattan baay'een keessan galateeffattanitti ulfaadha. Ammallee isiniif erguudhaaf yaala. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja dhugaadha. Yeroo hundumaa wanta jedhu tokko jira. Maalidha? Fayyaan dhabinaa kan jiru jechuudha. Warratti qoosaa tokko isin dabaleen xumura. Egaa maqaa namaa dha'uun hin danda'amu. Iddoo ta'ettidha. Abbaa manaa fi haadha manaa ta'anii dhufan yeroo darbees dubbadhee ta'een beeku. Malatti isa da'umsaa gaafatamanii maal filattu jennaan gosti garaagaraa akka jiru, lilmeen akka jiru, kiniinni akka jiru, akkasumas immoo kan gadameessa keessa galus akka jiru himamee jechuudha. Dhageeni. Isa booda maal filatu qoricha COC kan liqinfamu kan pills jedhu sana jechuudha kan da'umsa ittisu ulfa ittisu sana jechuudha. Egaa liqimsaa kana liqimsee abbaa manaa wajjin dhuftee itti himamee kana bifa kana liqimsee itti himnee baatii tokkoof laannee torban lama booda deebi'ee dhufanii. Torban lama booda maalii qoricha gindaa torbee lamaaf sinii laannee ji'a tokkoof sinii laannee yookiin baatii tokkoof sinii laannee jennaan. Ani yeroo siree ciifnu yeroo galgala ciifnu isheenis tokko fudhatti anis tokko fudhadha jedhe jechuudha. Wal gargaaruu tolu wanti kuni hubannoo tareeti gaaffii uumuu danda'a yeroo namni sun gorsan illee isaan qofaatu ta'e pashentii sirriitti gorsuun barbaachisaadha. Dhukkubsataa sirriitti gorsuun barbaachisaadha kan jedhu sun hubachiisuufidha malee isaan balleessaa isaaniitis ni jechaa jiru. Maaliif dhukkubsataaf kabaja kennuu qabda, dhukkubsataa sirriitti keessummeessuu qabda, dhukkubsataa sirriitti dhaggeeffachuu qabda. Yaaluu jechuun lilmee yookiin qorichaan qofa waraanuu osoo hin taane sammuu wallaaluu qabda, dhiphina isaa akka hir'isu gochuu qabda, itti dhaggeeffachuu qabda. Eenyuun caalatti dhukkubsataan kan eenyutti namni sitti himuu danda'a waan ta'eef iccitii isaa eeguu qabda jechuudha. Kanadha. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Kan isin hordofaa jirtan kun peejii Dr. Nafyad Getuuti. YouTube channelii immoo Dr. Nafyad Getuu. Akkasumas Telegiraamiin namoonni hordofuu barbaadan Dr. Nafyad Getuu jedhaa search godhaa. Telegiraam channeliitti illee barumsa garaagaraa isin biraan ga'an jira. Baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Ulfaadhaa, horaa bulaa, deebanaa.